dubbatu balaa garuu fuula sii qaamaan argeen beeku fuula sii sin beeku ani wanta beeku jiru oduuma odeeffannoo dudduubba ijoollee yeroo dubbatanii. Yani ati siin beektu tasuma. Kan fuula sii argeen beeku ani fuula sii ishee argeen beeku garuu abbaa manaa sii nan beeka malee. La waa biraadhiisi waan si gaafadhe malee. Waan si gaafadhe malee naase. Waan si gaafadhe. Hello? Waan si gaafadhe. Laayivii irra jira gatee teebi. Hello? Kanaafuu waan biraarraa naasee natti inni jedhe. Isiin ijoollee tumti ijoollee nama siin tumte sana ijoollee mana jirtu wallaa gara ijoollee dandeessu ati. Obboleewwan mubeen mootii qabatee jira. Koppiliin shirtaaf godhame inshallah. Kaleessa argitanii jirtanii gizee mana Habibaatti nama 130 ga'ee ture kan keenya feemasoota keenya illee ana somaan dhaamsa tokko isin hima. Gaafa ilmoon miskiinaa mana Arabaa keessatti rakkattee gaafa ilmoon miskiinaa mana Arabaa keessatti duutee jettu feemasni keenya taaptaabii isaatiif fooloo koppiliingiidhaaf yeroo taphasaa isin barbaada malee yeroo rakkina keessanii akkan isin bira dhaabbachuu hin qabne tokko kanumaan asumaan hubadhaa isiniin jechuu barbaada. Yeroo baay'ee Mubii abbaa miskiinaa jedhama. Kaan hin qeeqaa, kaan immoo dhugaasaa hin beekaa. Kan dhugaasaa beektanus asumaanuu dhugaasaa baraadha guyyaa 3 guyyaa 4 hojii isaa dhiisee waan kana takattaluu jira. Isiniif agalu. Anisuma dhugumaa dhugaa dubbadha ilma namaatiif jechuudha. Feemasoonni keenya guyyaa akka kanaa guyyaa ijoolleen keenya biyya ambaa keessatti rakkattee du'aansi akkanatti dhamee jedhu feemasoonni keenya fooloo miliyoona 1 miliyoona 2 qabanu. Kan biyya ta'es kan biyya alaa ta'es kan biyya baqaa keessa eessa yoo jiru eessa jira gaafa saname. Tokkoon kee wallahi dhaqiitii jala taa'eetii taap koppiliing share godhiifiif harki keessatti hacitu. Maaliif yoo jette wallahi namni gaafa kana feemasni kee gaafa kana waliin geenye. Silaa mana kana nama feemasa 10 feemasni Oromoo wal geessee du'a mucayyoo kanarraa wallahi akka biyyummaatti akka namummaatti irraa falmuu qabdi turte wal geessee harka tokko taate. Garuu har'a Mubaarak waan akka waan hidaawwa itti kenname isa qofatu gadi ba'ee kurrifachuu jira ijoollee biyya keessa jiran jechuudha. Guddataas ta'e nagaasaas ta'e jarku warra biyyaati jechuudha. Rabbiin ammas turumbaduu jechuudha. Jara akkanaa waan darbeen alatti kaaneessa dhaqan. Wallahi haadha kana namni ilaalee hin dhumne feemasni keenya feemasaa mitiiniin shuyaani feemasaa. Jalan taayinaa dhaqxanii wallahi laazim anne isinitti himaan. Kanaafu koppiliing shirtaaf godha. Nam tokko immoo dhaqxanii qobaatti mana banattanii nama 20 nama 50 nama 30 jala keessanii yaadan kaasina yaadni akka kanaa gizee dhufe bakka tokkotti wal gaataa bakka tokkotti harka walii taa humna walii taa sinii galee. Isiin kaleessa nama 20 nama 30 teessiftee jetti Oromummaadhaaf ila sabummaadhaan wal qooduu dhiisa. Kaleessa gizee mana Habibaatti maaliif namni kun nama sun taa'ee dhaggeeffate har'a gizee mana Mubaarakitti nama 3,000 qofa maaliif taatan? Sinii galee dhiisa Oromoodhaan silaa kan gadi du'aa jiru. Akkasii obboleewwan yoo waa'ee mucaa kanaa gara maallaqaatti deebi'ee jedhee hundi keessanuu ijoolleen shamarranii mana Arabaa keessa jirtan warri biyya Awurooppaa jirtan warri Itoophiyaa jirtan akka humna keenyaatiin waa'ee mucaa kana irratti haayirmaannu an kana qofa akka ilma namummaa tokkootti ani wallaahi kaleessa qofitti kiniini gizee meeqa liqimse illee ofii keetii booyiniin an mucaadhaaf hin boonye mataa kiyyaaf an booyiniin. Gaafa haati teessee du'aa ilmoo ofii eeggattee dhabdee jettu gaafa du'aan si akkaataa dhabee jedhu gaafa sabni kan keessirratti shira akkanaa maallaqaaf jedhee sirratti dalagee jedhu wallahi biddeena maaliin nama nyaata maanaawa tokko wallahi laazim maaliif yoo jettanii saba keenya walirratti roorroo dalagaaraan aramni maallaa gootuun aramni kan dhiiga keenya cimmaaqii godhatteen dhugiin bareedduu jirtiin sinii agalu. Kanaafu ofii keessanii bu'aadhaa of eeggadhaa rabbii sina eegu in ulfaataan wallahi in ulfaataan gizee akkasitti viidiyoo mucaa sanaa laaltan garaa isin nyaanne obboleewwan kiyya. Ajandaallee miti kun
kun waan nafsiitiin waan siif anarra borga'u deemu jechuudha. Ijoolleen mana kee minaaminiin banani naan jedhan kanis wallahi mataan na dhukkubeeniin. Mubaarakiin jala aduwaa Habibaa nan oole. Habibaa illee ilaale nama lubbuu lama akka sanatti namni lubbuu lamaatu bishaaniin dhuginan gaal kan irra sa'a meeqaa teessee garuu feemasni kan keenya mana banatee geema taphata kaan ajandaa kaan olqee muuziqaa banatee dalagaan. Waay. Shuwaadha wallahi. Feemasan qabnu ban Muniira nuti maal taate ndoo godhaartaa feemasan mitiin keenya bar kadhattoota. Ani wallahi laazim. Kunaantoota malee kun feemasan qabnu feemasa jechuun gaafa rakkinaa gaafa gammachuu kan namatti dhiyaatu malee eessatti beekna jedha kana jarri kun gurbaadhuma kana qofata halkanii guyyaa maraata isumata rafam isumatu muttiin qaba waan ta'eef feemasan qabnu nuti feemasa isaa fuudha feemasa baree feemasa sabbata hiikkattu qabna qaba sabbata hiikkatti isin kaan ijoollee hatti kunoomaa birriidhuma tajjeese malee mucaan ikkoo baateetti obbaafatteetti tattaafattee baranga lubbuu baafachuuf waa tokko qaalitittii kaleessaa sana wallahi obboleewwan qaalitittiin kaleessaa sun maatiisi aarsaa jiru amma warra biyya keessaa kana jechuudha. Warra akka jara kana gaasaa warra biyya keessaa nuuf deemuu danda'u amma waan dandeettii keenyaatiin wallahi bira dhaabbachuu qabna. Maaliif yoo jettan ijoollee waan nama daangessu jira ilma namaa kana biratti sinii galee asii achi siquudhaaf intinidha. Waan haqa mucaa kanaa yoo ba'ee jedhe wallahi yoo aarsaa irratti kaffallee jenne wallahi itti gammanna malee itti hin gaddinuuniin waan biraayyuu hin godhaa jirra jechuudhaan akka nama tokkoottiin isinitti maaniin. Dhugaan mucaa kanaa gaafa ba'ee jedhe wallahi itti gammadduuniin. Kanaafuu ani akka nama tokkotti maqaa rabbiin illee nama qabuun hin ta'u rabbiin isin qabaan. Waan nu gaafatan waan aarsaa jiru jechuudha wallahi irratti kaffallaaniin intala kana. Maaliif hedduu namaa argisiistiin? Keenya bar boosiftuu siimee yeroo namni du'e farankaan bitteefaa boolla irratti Muniira. Isii malee hin qabu. Rakkisaadha. Feemasa isaa futanna. Feemasa hin qabdan barsiiluma kadhattu malee kadhaa malee gaafa namni rakkate gaafa gartee kadhaadhaa kaan taaptaabiifuu ijoollee mana madaamii qimamoo achi jaanii maqaa warri baaseef sunarra eessa dhaqeree wallahi dhugaa rabbi. Sigalee qimamii ijoollee mana madaamii jaaniin gizee gartee saadaqaa isaaniitiif yookaan itti haajoman garuu gaafa ijoollee mana madaamiitu jiratti haajomtu jiran argatan. Feemasa osoo hin taane kuni fasaamiidhaan jaanani dhugaa rabbi. Maali jennaan namni gizee ofiisi barbaadi qofa si argatu hin qabu. Atis gaafa nama san barbaaddu argatuu qabda. Garuu ijoolleen keenya yoo akkas jettee itti himtee akkati nama warma feemasaa kana guututti yookaan hinaaffaa qabdu yookaan jibbaa feemasoota kanaa qabduuti itti fakkaata. Garuu immoo yeroo baay'ee itti himnee nama isin hojjetu jala ijoollee hatta taabii harka keessaniin gootanii nama isinii hojjetuuf godhaa jiran. Wallahi waan nama isinii fayyadu namarraa faayidaa argattan nama isin gargaaru hayoo rakkattan isin gargaaru isinii galee nama akkanaa kana jalatti yoo duutanii wallahi aaran qabdan dhugaan isinitti warra garuu gaafa isin rakkattanii utuu inshallah biyya tamittu eessattuu waraqaa Saudi Arabiyaa keessatti dhaggeeffadhu Muniira yoo hanga feete abbaan fedhe si awwaaluu hin danda'u akkanumatti fuudhee dhugaa rabbi abdishaan Saudi ture ni beekaa dirqama waraqaan biyyarraa maatii kan keetirraa hojjechiifamee araddaa jechuun beektaa akka gandarraa baatee jechuu ganda jalqaba maatii keetirraan gandarraan achiin aanan hanga godinatti baatee achiin dhufti malee abadan namni tokko si awwaaluu hin danda'u biyya Saudi Arabiyaa keessatti waraqaan sun achirraa dhuftee faamiliin kan hayyamamoo ta'u. Wallahi naanaati ijoolleen qaalittii kuni to'ataa biirooti qaalittiin qo'ee bakki isin ittiin dawwaliin hin jiru waa'ee mucaa kanaatiif jecha jechuudha. Siigalee. Dhaggeeffadhu poolisii mitiiti biyya Saudii keessa dhaggeeffadhu abibti biyya Saudii jechuun biyya seerrisi akka malee jabaateen dhugaan sitti hima. Uummanni biyya tanaatu waa akkasii godhuu hin danda'u haqanatti biyyatti. Siigalee yoo ofii waa balleessan dhugaa dha'ee walirra dhaabbatuun kun uumaa addunyaarra jiru isaan walirra ni dhaabbatan. Garuu immoo akkanumatti nama tokko hayyama maatiitii fi hayyama warra biyyaatiin alatti awwaalamaa yoo jaan kun sooba dhugarraa parsantii dhibbarraa dhibbaa. Ana akka anatti Saudi Arabiyaarra waggaa 12 taa'uun jira. Siigalee dirqama biyyarraa waraqaan hojjechiifamee maatii kan keetirraa ka'ee araddarraan hanga aanan godinatti baafamee maatiin kan kee hayyamamoo ta'uun achi waraqaan dhuftee kaateeti akka sanitti awwaalamta malee eenyuun sin awwaalu amata meeqa
أستي بدمله نمني سأوالو دندو تكون صبا خصونا يسوف ما فجيسني وف ما بقى رويسني أولا الله أعلم أنسان بيه قروا أنا كانت جافي قلت أنا تدي أكمل مت سعود ربيان نما حيامني بيجران أفني وتورك أن جافني أول تجي تجامو صبا والله أف ما فلو أجيسني تما أف ما أولا ملء kun soba dugarra hagga parsanti dibara diba fagoda jeti wanna ka kana irratti o qababe un kan biro sani miti warna no biro sani tundi fam o dugana gafat yonam numan jala jirate akka jaybati waga san kafalchisan naman biyatanati gonkum wonna kasina yamam gonkum sigele tallaja khaysa hanga dunyan tunjirtu te samale motuma biyatana sina warto bibti ni kala dedda kan matina mina magalo isi jala menam so wani kananati bari kananati fakenya arsa akkamate arsa kaffalchiisa akka jette fakkeenyaaf jarri kun arsa kaffalchiisuudhaafi ilmi namaa ko yoo namni tokko falmachuu dadhabe akkuma dheengadda jedhan xabaqaa tokko namni tokko bitatee jechuudha wallahi jara kana wama fedheen seera kamitti dhiyeeffachuu ni danda'ani habibti dhage xabaqaa miti atummaa miskiiniti yoof kan itti hayyama qabattee janna miciyyoon seeraan dhufte taanaan abbaa feete qilee galchita biyya tanatti naamani qaldiin tokko hin jiru biyya tanan kijibina biyya namaa maqaan balleessan ofumaaf wal balleessanii warabbal kaaba isaanumaaf ofumaa wal balleessan malee ummanni biyya tanaa akka ajaa'ibatti mirga namaa eeguni sobanii dhugaadha akka namuu mana madaami keessa jira yaa kun namuu hunda beeka hunda keenyatu beeka seera keenyaa biyya nama tokko fa'ii fidan edda jechuudha mana Habibaatti namni tokko sun dhufee bakka dawwaleera dawwalee nama of qofaaf jiraachuu barbaadu taane ko nuti warri Itoophiyaa kuni ofuma qofaaf jiraachuu barbaanne bakka sinii galee ilma namaa lubbuun ilma namaa tuusin mararuun taane mujrima boo sinumatu walirratti mujrima ta'e wallaan ofitti gaddeenan maaliif ofuma walirratti hojjetti wallahi dhageessa Muniira biyya tanatti namni keenya hanga namni keenya walirratti hojjetu takka arabni nurratti hojjenne naaman siya galee wanni hundi akhlaaqa kee jala deemti hanga namni keenya walirratti hojjetu haga namni keenya wal awwaarratu meeqatu qadiyyaa walidha jecha wal kaa'ee jira namni keenya moo nama